baafadhee mana barbaadaa kireeffachuudha. Inna mana isaa dhaqee nageessee namni kuni qubaa isaa ture mana isaa keessatti fuula jedhee jiraata. Achumaan dhaqee kan isin ajaa'ibsiisee yeroo taa'ee jedhu wallaahi suma dhugumaatti bara wara balka abadu ammayyee qooti. Achi deemee nan sodaadhee miidiyaa irratti hin beekan kaayiroo keessaa tokkoffaa feemasiin isa ture. Achi dhaqee deemee jechuudhaan ani deemee maaliin godhee seetanii dhugaa rabbii sin amma isaa gizeen deemnaan sodaadhee viidiyoo na waraabaa. Man nagoda ya rabbi nagudoda nadafara ya rabbi yeroo sanatti dhiirri natti bu'een beeku Senegalee ammas natti bu'een beeku natti bu'ee saniin jedhaan jiru na akkasitti mana isaa keessatti anaaf isa qofa an sireerran bulaa inni lafa rafa Senegalee wallahi guyyaa shan guutuu atuu natti bu'in guyyaa shan guutuu atuu natti bu'in misi kan hojjetu isa shaayeen adam isa maallaan jedhaana kan qabaa innaahu keessa darbee huccuu yoo jijjiirradhee maashina keessa buusee isatu baasee miixee afee boktee itti jijjiirradhu zanaa jedhii maal barbaaddaa minaamin naan jedha innaa kanaafuu ani maammee yeroo wal barru ani ijoolleedha maammeen zannaaqii ture nisitimoo Oromoo akka ibiddaa kan nagubee isaratti erginaanan dubbata akka ibiddaa kan nagubee naa raaqeen maammeen biyya galee nakarate kootu si maxxanu ka nuti jirraa jiran afaan bantee Ingiliisa jechuun barbaadeetiin maal yaate kitaaba irraa hin jiru maal bayattiin agarmaat ingilimaati nuuf himam Fatu. Wallahi soreko kofiya yero na kanitan yero wan argena kanitan hinjallatu tiktokin ko wan gari male hinjallatu Senegalee kanafu na kanina please nadarba na basa wallahi I am serious enna kanafu bakka shaayina kanafu enna biyya galee qoy inni biyya galee kan nagube akka ibiddaan na kadhate messengeridhaan biyyi sun simmaxxanu kottu mana maal fakkaatuun bitee keessa jiraanna kottu fatiyye akkasi jedhee na kadhate akka ibiddaa nagube jechuudha akka ibiddaa nagube na dabarse keessa jechuudha enna baay'ee guyyaa shan guutuu atuu dhiira kaayiroo ta'e jechuudha zabana ammaa keessa ta'e zabana ammaa keessa hin beekaniidha amma yoon dubbadhee sana rakkoodha qileen seenaa gaafa Kanaadaa deemee eerpoortii keessa taa'eetiin ikkituu hunda siin hima amma himuu hin danda'u ani waraqaan qabu yoo nama isinitti gooliin galaa obboleessan achi keessaa na baasuun qabu birriin isin waliif buustanillee qolee na keessisa malee nan baasu Senegalee Oromoo koo maallaqa amma isin biyya adda addaa keessanii ምናምን እንግዲህ ሩዚ ሳይኛቱ ሩዚ ኛታ ni bergari nyata maallaqni keessanuma naan godhu gaafa sin isinitti እና ከናፉ maammeen guyyaa shan guutuu atunatti hin wallahi nan ajaa'ibe bakka inuma nan ani kabajaa inni dubartiidha qabu ati obboleettii kiyyaadhaan nan gaafadheen ati garuu nama gaariidha ati dhiira biraa ta'ee nan dhiisu jenna ati ganaa sabiidha naan jedhe ati ganaa xiqqoodha maal jedheetiin ani intala xiqqoo obboleettii kiyya xiqqoo kanaafuu ani si jaalladhaa si kabaja jedhee I am respect maammee kana baay'ee jaalladhaa baay'een wanni jedhaa kanaafuu inni immoo yaa waan jedhu yoo qabaate dhugaa ni haa jedhu jechuudha
sin guddisa. Aga galatomi Ertraonni waa tokko jedhu jecha wayii qabu. Waan namni gaarii si oole yookaan namni waan keerii namni si oole ndagaama Oromoo. Yaa keerii namni si oole yookaan himiif yookaan godhiif keerii deebisiif keerii sana deebisiif yookaan immoo himiif jedha lama keessaa tokko. Lamman kan ammaan yeroo danuutti kan fayyadaman haa ta'a. Innaa galatoome erga qubna gara gootee dubbatte anis gaa wanti isin jette hundinuu dhuguma sabiyyii turte inna sana yeroo dhuftu sana ani feemasiinuman ture. Dhuguma sabiyyii turte garuu isamma isa darbe irratti osoo hin taane isamma jiru irratti fatiyaan nama miskiina wallahi. Nama amantuudha, nama ol jettee nama laalleedha. Amma waan isiitti jirtu, waan isiin dabarsaa jirtu nuti jechuudhaan nuti amma namni kaayiroo jiru gastii kanarra jiru namni jiru irratti fakkaatu garuu namoonni biyya adda addaarra jirru tilmaamuma jechuudhaan fakkeenyaaf waan anan keessa jiru hin tilmaamtan bula koorraa dubbiftanii akkuma kana kanis akkuma kana malee wanti nu beeknu haa ta'u malee waan sama dubbadhu waan ammaan dubbatiitis ana mangistii ta'eeti kaayiroo keessa jiraadha abbaa fedhe caala abbaa feemasii fedhen garagalchee jiraataa jira. Jireenya nan jiraadhullee jiraatan jedhan hoteela nan deemu deemu baay'ee waan ani isa sabiyyummaa koo umrii kootti himi umrii koo umrii si inna sana yoo akkam danatee 20 yookaan 19 amma sa'aatii kan inna sana yookaan 17 taatee deebiidha ugaadha Oromoo jedhi والله أروح سلكما سيتما يروح كنا سنين جلو شو جلو ما كنا ما نبرتي شو لا مفتك كنا كبرتين تو والله يشوف منا كون فتة بولتيشن بولتي ما يلا لا ما ندي يلا شو لا نبرتي تك نبرتي يشوف يعني كيسة تكو عمري وقا إيهم يا بنسما أشي أشي أوكي وآخر شايف أنا كاميرا بدني صوب فتيها تبقى لكن كلمة سيدي no amma jenne ما كفريان فلتي من كفريان فارقون كم yeroo san yaada waan ammaatiif itti aanan waggaa sadii فارقون كم جري مكاني سلامتي سميرة شابو dasii kootee akkas taanaan amma fuudha geetteerta ka yaa maal jechuudhaan jaalti namaa dibaramma iluudha bar أيه هما ركون كم dagatee barame ولكن ناس نشي بليسما السلام عليكم وقنوتش جثني السلام ورحمة الله ورد عمرك يا طبعا صدقوني انا كان بيتي بقول no insa jira mal san jira ni bani afurtama kadde sama ibata an jolle tikko dagana alhamdulillah gana أيه هما ركون كم بقى ساتي كلام بودنا نفشي ready ساتي كلام بودنا نفشي هذا ولا yaa bare dalagaa geessitu nama umurii 20 taraa bara saniifiin barnamni kuchiisaa sitti wad maamni waddoo maamurtama maan jedhu barnaman dibanu amanuu dadhabanii innaahu amanuu dadhabuu keessa No, namni amma yani qaama kee ilaalee murteessa bara suphee kee ilaalee yani guddina kee ilaalee murteessa beekanii. Harmee kiyyaatuu na kadhattuun didee biyyaa bahe wallaahi dabdee ijoolleen kaayiroo iyyuu hamma na baranii dhiyeenya bakkiloraksii dhugee na baran manaan ijoollee manaan ture amma ijoollee alaa ta'e erga miidiyaarra bahee ija babaasee bakka wanni jedhee minaa maammee kun wallaahi seeraan na beeka seeraan
أفوتنا جلاك جلكين لا ركون قبو مامي جلكين علي برمامي مامي وين سيرة سادي ريديزا إننا وفتاة كسكبت تديمتي إننا كنا فتاة مسكينة فتاة بردا بدا جتون نموني كايرو جرانو في سون تاني كون جير كان كوني نموت بيا لا يا سبوران إننا في مال جدا مال في نموت جيرو نمي أتجرو يرودنو كوبنا غرين جرو أتجي سنة كيسا هذا ما كليساتي كليسي شو بتيجي كوبنا غرين ياسين قول يودي تجابات تبيني كذا تجابات تنا جبا يوتا تمالي كايرو جراتي كوبنا غرين يجي أكيد يكون سنتي ما نورمو كنافو يعني وياك كويس كي ما لقى كايرو سو شركة يوم سانو الفقط نوي إننا كنافو نموني بيا برامو وانت كنا ملك كنا سنرت ملتو ججبيساني كل ده بدا بقى انت لسه بيجي داوت كم بيت مسكينه فيا لسه قال سوما عندي مامي عندي وده قد لو جبا بقى الانجليزي نران واسف توش ندغا جرام ما لم مامي دين نبي كم نبوت مامي مو دين راوا دقيسا يا فتيه كم يا شنين بود يا ما سي يا واتك كنتاني والله يا تون انتو كم نساتي بيان ويا شبوتون سيري سار رفع اتونا تبوئي جتون ان جلابين كوان سامتي امينو نتبوني اما يون دربوم ما قبسنين جدي والله ننامنو نمي ننامن تاني فتيه تو كمال سنجر سيتا اي كلوري سير انت سوتو مكاتي مالي والله يا أورو أنا ما نكنت أورو أنا كيف ادي وانا كنا فتيه وانا كنا كسبت نمشي ريدنا كتقول فاسي كلام كوي جزم جدي كوي سمي ما جت مامي دبت أتدربون ما نك بيو جتة والله أنا ما نام مالي مي إنه ما نام ننا ما نام بقى سببنا ما نوف كيسي كون نتبون نبي كنا ما سوقف نما دو قالوا بتنو نما فكينا فتنا ما نو بما كبدو تيان وانا نما نو تفكات أما فتنا نو بما كبدي مون كبدي تونا جتني كبدي جدا ككدو تو تينا ككدا بركيتا نينا تمون تاج لنا يادا ما لي فوت I don't know أما ما جدا فرنجيني sorry وانت كوني سني فنبودون سبا بروم سوى يتجرا كوني 1 minute sorry وان كان جتشلو بنتن بأوقات مرجع أنت الله شو يا اگاسيف غافي غاچون دنديناني بيك انا وانت فينو كونغرا كتابنا غافي ادي غافي تليباتي بيتني تليباتي يجون إيلو افانيتان ديو افان انجليفات دكتور هاد تليباتي لا تليباتي يجون كتابة رتي جرا تليباتي يوني يمساسا يوني يمنابا يسوع حسابنا يعني جتشي يعني نما سناف يعني نما كناتو كتو وانا كنات وانا نمانوف انتاتي تلفاتي تليباتي او تلفاتي ما افان غريكي تيمو افان ايطالي تليباتي يا what is كتابة الله انجليفا يا ميا نمبر ريسيجرا يا سمي oye bye mute go يا دينو كومنتي جلت بريسيجرا فاكت يا كرايم نقولي والله مبين جلتوا كنجتوني كيسان يمساسا وان كان اكسبلين يرون سنيف قدو تليباتي جتون فكينا فوانتي سيادو وانتنا يادو وانتي سيبرتيرو يروتو قادو باتو تصبدو باتو بكانا وقوالو وانتا كنامو فكينا فما أدورين وانا ميادو مبيتي يدام فكينا سيدي غيري وانتي كل فايزوي تنادا نوكا با بكانا نو بايتا يجب يا انا كجت تمامي
dabarsee san yaada. Yaa namni amma jaalallee minaamin namni nama jaalala jechuun amma namni nama jaallatu bar kilooraksii dhugdee kaasee eenni sitti buunee dubbummaa sirraan fudhannee nama baay'een naan jedha. Sigalee eenni nama kabajaa qabu nama respect kara fuulduraatti gaariidhaan wal barbaadna wal amansiisnee gaafa sana dubbummaa fudhatta wal kennina jennee waadaa walii seen asii rabbi immoo adda nu baase maaliif romantic kan jedhamu jira jaalala keessa na seensise fiqiris ka maqaabir jennaan amaariffaan katabamee jira hin jira warri beektan ni beektan fiqiris ka maqaabiri sana galgala naa dubbisa sini galee sana keessaan jaalala naa kennu keessaan jaalala isaatiin maraadhe malee namni tuqameef yookiin sireerra ciise qofaa jaalalaan hin maraatu sini galee kanaafuu alhamdulillah gaafa jaarsi kiyya na bira ga'ee gurgummaa kiyya laalee dhufee isinitti himaa abshir aan ofitti amantummaa qabaa alhamdulillah gurgummaa kiyyas ni jirti kanaafuu ofitti wayye Fatiha mee dhaggeeffadhu gaafa tokko si gaafadhame. baay'ee Durbummaa qabdaa Fatiha. Akka kattaa quraana kan beekutte. maaliif hin kakadne haa Disa. Mee wallahi. Kim jechuun amma gaa. Batiyaan dhufate dubbiin jajjabaatti nama koomentii wayii argeetani sigalee ilu kongiraa jedhu Mami, akka nama goone hoo. Ilmaan chee goone surprise waan ta'eef hin gaggeessini please. Amma jaartiin toon abjaanuun beeka jaartiin kiyyan qabdii kakachiisinaa kana mara qabdi laalchisee jira. Bakka iluun laalchisnaan isin maaltu cinqabdi? No, jira. Anammoo wanti na aarsaru nageenya ofiitiif maaliif hin qabaa jettee miti amoorri kaayiroo yoo boru karaarra qabee daftaree noo beekkitan. anuu isaan daffareef ni boolla keessa buusan kun jaalila daffaru Akka pirezidaammaan meellee garaan laafani. namni takka irratti hin buu ijoolleen kaayiroo irratti hin buutuun beetti miti amala kiyya irratti hin boon maaliif iluun amma reef baraa jira seetan immoo akkan qabu duraanuu hin beekaa bar oromoo maal taatti tasgabbaa hai Batiyaa amma qoy fakkeenyaaf ati qabaatteef wanni keetiimi abbaa manaa keetiif ta'al eemi wanni kun san waan ta'e wanni naaf hin galle tokko umurii kee namni 30 siin jedheef maaliif miira keessa seentaati maaliif nama himuu qabu ani awwalummaa na jedhu yeroo takka ibsuu qabda nama kana namni kuni amma ana kana akka maraattuu minaamin jedhanii na yaadan sigalee ani nama qubna garaatii nama sigalee namni maraattuu nam bakka argetti duriyyeedha abbaa sagar dhiira abbaa argee wajjin gangalataa deema ani immoo abbaa fedhen na beeka abbaa fedhe nama ijji isaanii arginetu ragaa naa baha sigalee nama of kabajee jiraatudha alhamdulillah ammas kara fuulduraattis hanga jaarta kiyyaa argadhutti of kabajee hin jiraadha hanga sanattis rabbiin na haa eegu an ilma namaati rabbiin adda gongorsiisiniiti kanaafuu hanga irraa jiraadheera isa kara fuulduraatti immoo rabbiin beeka sinii galee kanaafuu dubartiin ani yeroo hunda ani jagna jedhee ofitti kan ragaa ba'u maalii fi waan of beeku eenyummaa kiyyanin beeku sigalee maaliif obboleessa tokko dhaadhaarii malee kan eessa galtee eessa baatee maatiin naan jedhu hin jiru garuu of eegeetiin jiraadha sigalee maaliif tokkoffaa haadhaaf abbaan qabrii keessa jiranii yoo na dhiiraa wajjin gangaladhe yoo zinaa hojjedhe haadhaaf abbaa kiyyatti gaafatama lammaffaa anis kabajaan dhabaa sadaffaa hin beektan bultiin illee kan dhuftu yoo taragaaggaatee yoo naamusa qabaatte bultii argatta sigalee talkasakkastee bultiin argattu jechuudha. Kanaafuu namni keenya Batiyaa wanni kun waa'ee piraayiveetii keetiitiin wanna keetii bara hawaasni beekuu hin danda'u abbaa manaa kee malee baruu barbaadan yeroo hunda na tuttuqan sigalee yoo namaaf
explain godhaa oolte namni sin